रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa fagoof dhiyoo teessanii sagantaa keenya kana hundumaa hordofaa kan jirtan maraaf nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jenna. Gaa'il kennaa guddaa Waaqayyo ilmaan namootaatiif eebbisee kenne si'a ta'u maatiin immoo ijaarsa bu'uura Waaqayyo ilmaan namootaatiif kenne keessaa isa jalqabaaf isa guddaadha. Kanaaf gaa'illiif dhimmi maatii ijoowwan gurguddoo bara kana ilmaan namootaa irratti xiyyeeffatanii hojii gurguddaa irratti hojjetanidha. Maatiin eebbifamnaan hawaasatu eebbifama, biyyatu eebbifama. Maatiin tokko gaafa rakkina godhatu immoo biyyaaf hawaasa lammii bal'aatu rakkina guddaa keessa gala. Isa kana ilaalcha keessa galchuudhaan lubii Tamasgen Dhabasaa bara 2018tti macaafa jireenya maatii kiristaanaaf adeemsa gaa'ilaa jedhu tokko barreessanii dubbistootaaf dhiyeessuun isaanii ni beekama. Onoonis kana ilaalchisee luba Tamasgeniin reediyooma kanarratti gaaffiif deebii waliin goonee turre. Har'aa jalqabuudhaan hamma torban fuulduroota keenya jiran muraasa keessatti immoo lubi Tamasgen maatiif jireenya maatii irratti kan xiyyeeffate barumsa walittaanuu nu kennuu jalqabu. Jireenya maatii kiristaanaaf adeemsa gaa'ilaa lubaa Tamasgen Dhabasaatiin dhiyaatu kutaa tokkoffaa har'aa isinii qabannee dhihaatneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isin jedha. Osif mala waqeffamone eusinala kanje jamu osif mala waqeffamone eusinala kanje jamu baranda makanke ola kafamu 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 yabba ango goticha kosmosise gurtise 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 yabba ango goticha kosmosise Goodise, Mosise, 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 Goodise. Nagaan Waaqayyo Abbaa keessanii haa ta'u Waaqayyooti kan jaallatamu yeroo kana raadiyoo warra Wangeelaa warri banattanii dhaggeeffataa jirtan maammila raadiyoo kanaas warri taatan akkasumas bakka garaagaraa teessanii karaa garaagaraatiin ergaa sagalee Waaqayyoo warri dhaggeeffattan ayyaana Waaqayyootiin warri eegamtan jaalala Waaqayyoo keessa warri jiraattan obboloota koo hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isinii wajjiniin haa ta'u jechuun jaalladha. Galanni Gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Har'a gara keessan kanan dhufee
ergaa tokko fudhadheen dhufee ergaan kunis jireenya maatii kan jedhu mata duree kana jalattan Waaqayyo jireenya koo keessatti wanta na barsiiseef sagalee Waaqayyootiinis wal qabsiisee jireenya biyya lafaa keessaa jiraataa jirruunis wal qabsiisee jireenya maatii ilaalchisee Waaqayyo wanta na barsiisee karaa kana gurra isin buusuu barbaadeen gara kana dhufe gara raadiyoo kanaatti kan naafeertan Waaqayyo isin haa eebbisu jedha obboleessa koo Robsan. Kanaafuu amma gara sagalee Waaqayyoo kana yeroo dhaqu waa'ee maatii kanan dubbadha. Egaa jechi maatii jedhamu kun maal akka ta'e maal akka of keessaa qabu nan dubbadhamee jalqaba kadhataan yoo wajjin banne baay'ee natti tola. Mataa keenya gadi qabannee mee Waaqayyoon kadhanna jalqaba Waaqayyoo karaa hundumaa akka inni nu gargaaru akka inni nu ibsu akka inni nutti dubbatu Waaqayyoon wajjiniin kadhanna. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu galanni fooqubaan baraatii hamma bara baraatti siif haa ta'u. Har'a moo yaa Waaqayyo karaa beekamuunis karaan beekamnes ati dubbii kee namatti dubbachuu beektaa. Anaaf obboloota koo karaa qilleensa kanaan akka deebinee wal arginee sagalee kee isa jireenya namaa kennu, isa nama dhaabu, isa hundee namatti godhu, isa mana namatti ijaaru, isa jireenya namaa geggeessu, isa fayyaa namaa kennu, isa lubbuudhaaf foon wal keessatti eegsisu. Sagalee jireenyaa ati nuuf ergite kanaan yaa Waaqayyo deebinee akka wal agarru waan gooteef maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa Gooftaa ani garbichi kee fuula kee duran jira. Dubbiitu dubbadhu jettus dubbii salphaa miti. Dubbii kanaan immoo ofii keetii dabartee akka ati saba keetti dubbattuuf laphee namootaa hundumaa akka ati jijjiirtu kanaan immoo jireenya isaanii deebitee akka ati dhaabdu. Yaa Waaqayyo maatii deebitee akka ati dhaabdu, maatii deebitee akka ati ijaartu, bultii bade deebitee akka ati dhaabdu, bultii diigame deebitee akka ati dhaabdu, haasaa gargar ba'e akka walitti deebiftu, jireenya diigame deebitee akka ati dhaabdu yaa Waaqayyo. Yeroo kanas hin kadhadha maqaa Gooftaa Yesuusiin dubbii kee kanaan akka ati hojjettu. Yeroon kun immoo ta'e akka mul'atu nama hundumtuu si dhaga'ee sirraa sosodaate akka jiraatu. Kan akka gootu jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Yaa Gooftaa dubbiin kee dhugaadha. Maqaan qabu dubbii kee kanaan akka deddeebinu immoo nu gargaari. Ani garbichi keessa akkan kana dubbadhuuf dubbii kee afaan koo keessa kaa'i. Nyaadhee anis dhugee anis yaa Waaqayyo itti qabbaneeffadhee kan hin nyaadhee dhuge kana kan hin foowwadhe kana obboloota kootiif hidhuu kan danda'u sagalee kan akka tinaalaatu jaalala kee fedha kee haa ta'u. Abbaan hojichaasii akka hojjettuuf jaalala kee fedha kee haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos isa amanamaaf isa tolaa jedhe. Ameen. Maqaan Gooftaa Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Obboloota koo egaa waa'ee maatii yeroo dubbannu jechi kun jecha ulfaataadha, ulfina qabeessa. Maatiin yeroo jennu maatiin salphaa miti. Kabajas qabaa, ulfina qabaa. Guddaadha maqaadhuma isaatu yeroo waamamu maatii yeroo jedhamu maqaa guddaadha. Nama tokko miti, nama lamas duwwaas miti, kanaa ol kan ta'an hundumtuu maatii jedhamanii waamamu. Fakkeenyaaf abbaa manaaf haadha manaa ijoollee dabalatanii maatii jedhamanii waamamu. Kanaafiti maqaa guddaa ta'a. Warra walii wajjin jiraatan, warra walii wajjin mana tokko keessa jiraatan, warra abbaa tokkotti waamaman, warra maatii tokkotti waamaman isaan maatii jedhamanii waamamu. Ulfina qabeessa ta'uu isaatiif immoo maqaan isaas ulfaataadha, jechi isaas ulfaataadha. Yeroo maatii jedhamu nama kophaa jiraatuuf maatii yeroo jedhamee wal bira qabamu kan maatiidha baay'ee ulfina qaba. Namni kophaa jiraatu balaaleffachuu koo miti. Namni kophaa jiraatus gara maatiitti dabalamuudhaaf yaada akkasii akka inni garaa keessaa qabaatu nana bana. Kanas immoo dubbii keenya keessatti yookiin sabarannu keessatti hubataa deemnanii yaada.
Waaqayyo torbanoota fuula keenya dura jiru kana keessatti waa baay'ee nu hubachiisa. Kanaaf ulfina qaba jechuudha. Maatiin ulfina qaba. Waan ulfina qabuu fi akkuma barbaadan qubatti hin kaa'ani maatiitti. Akkuma barbaadan irratti hin dubbatani maatii irratti. Akkuma barbaadan hin adabani maatii. Akkuma barbaadan garmalee noofani maatii. Kabaja qaba jechuudha maatiin. Kanaaf maatiin immoo yeroo kabaja qabaatu hundumtuu kabaja kennaaf. Fakkeenyaaf ani yeroo tokko nan yaadadha. Maatii koo fudhadheen konkolaataa otoo nuuf adeemu seera tiraafikii al tokko cabsee ibsaan kutee darbe. Tiraafikiin booddee koo jira yookiis poolisiin booddee koo jira ture. Fiigee dhufee natti ibsee na dhaabsise. Maaliif ibsaa kuttee deemtee jedhe. Egaa wanti himatanii darbanii mul'achuu danda'a yeroo sanatti waama tokkoon dubbadhe. Maatii na biratti ilaaltee maatii qabdaa edaadhaan jedhe. Eeyyeen jedhe achumaan beenaa nuun jedhe dhaabatee nuun dadamne maatii koo fudhee akkan darbe na ilaala. Maatiin kabaja qaba jechuudha. Wanti Waaqayyo nuuf kenne mana keenyatti nu wajjin jiraatan maatiin kabaja qabu jechuudha. Kanaaf jireenya jiraannu keessaallee kana hubachuu hin dandeenya. Kabajummaa isaas immoo ijaan argaa deemna. Nus waggoota ammaadha manaa koo wajjin waggaa 23 adeemna. Waaqayyo walii wajjiniin bara nu jiraachise keessatti maatii taanee yeroo kabajaa gurguddaa arganne qabna. Maatiis taanee immoo yeroo gadi buunes qabna. Yeroo immoo deebinee argannes qabna. Yeroo immoo deebinee immoo iddoo keenyatti deebines qabna. Egaan jireenya walii wajjin jiraatan keessatti maatiin kabaja qabaa jechuudha. Maatiif iddoon kennaniif kan biraaf iddoon kennan tokko miti. Kanaaf warri maatii qabdanii maatiin keessan maatii kabajaa, maatii ulfina qabu, maatii maqaa qabu, maatii egeree, maatii borii akka ta'e hubachuu dandeessu jedheetan hubataa deema. Kanaaf maatiin ilaalcha qabaa, inni ilaalama jechuudha. Qaamuma jiraatu keessatti, qaama mootummaa keessatti illee namni maatii qabuuf namni kophaa jiraatu tokko miti. Maatii irratti ilaalcha gaarii godhu. Akka maatiin hin miidhamneef ilaalchi godhamu jira. Sababni isaa maatiidha. Waaqayyotu dhaabe jechuudha. Maatii immoo Waaqayyotu dhaaba. Maatii immoo Waaqayyotu kenna. Maddi maatii immoo Waaqayyo akka ta'e hin beekna. Kanaaf fuula duratti waan barataa deemnuuf kana callisee dhuman dubbadha. Maatiin immoo maatii kan jaalala qabudha jechuudha. Maatiin jaalala qabaa. Maatiin wal dhagaa. Maatiin wal hubataa. Maatiin wal dhaggeeffataa. Maatiin nyaaraan haasaa. Maatiin ijaan haasaa. Walitti haasaa. Garaa walii beeka maatiin. Amma naaf haati manaa koo garaa walii beenna. Waan hin yaade beetti. Waan isheen yaaddu beeka. Lafa isheen geessee dhaabattu illee yeroon argu wanta isheen yaadde beeka. Yoo isheen waa dagatte kana dagatteetta jedhee yaadachiisa. Yoon dagadhee kana dagatteetta jetti yeroon gadi ba'u bifa koo laaltii, uffata koo laaltii, bareedina koo laaltii naa beetti. Akka of ilaaleettan gargaarama. Of ilaalee mana keessaa qabnaa jechuudha warri maatii qabnu. Tarii ijoollee keenyatti arga baabba caammaan kee hin hidhamne jedhu. Paappa akkas miilli kee akkas ta'eera jedhu. Uffati kee kana qaba jedhu. Walitti himu jechuudha. Xurii walirraa eega maatiin. Wal bareechata maatiin. Bakkeetti qullaa waliin baasu maatiin. Wal dhoksa maatiin. Wal jaallata maatiin. Walii yaada maatiin. Beela walii eega maatiin. Dheebuu walii eega maatiin. Bifa walii eega maatiin. Maatiin walii yaada. Maatiin mana tokko keessa jiraatu wanta ta'eef. Abbaa tokkotti waamamu wanta ta'eef. Akkasumas immoo kan waaqessanis waaqa tokko qabu wanta ta'eef maatiin wal beeka. Nyaaraanis wal beeka, yaadaanis wal beeka, haasaanis wal beeka. Maatiin garaa tokko walii ta'a. Rakkoon kan inni dhufu yoo garaa tokko ta'uu dhiisan duwwaadha. Maatiin kan diigamuu danda'u. Kanaafuu maatiin maatii jaalala qabu, maatii wal hubannaa qabu, maatii kabaja qabu,
maatii guddaa jedhamee waamama. Maatii kana immoo kan uume Waaqayyo. Maatiin walumaa galatti yeroo laallu uumama Waaqayyotu uume malee Waaqayyotu fide malee namni ofumaa fide miti. Ofii uummate miti namni. Maatiin jaalala irraa kan ka'e fedhiif jaalala Waaqayyo irraa ka'e kan hojjetame jechuudha. Maatii yeroo jennee waamnu takka takka jechi maatii jedhamu kuni akkuma sanitti dubbadhe guddummaansaa, ulfinnisaa, kabajisaa, ilaalchisaa, jaallatamummaansaa akkasumas immoo baay'ataa deemuusaa irraa kan ka'e iddoo guddaa qaba. Bakka garaa garaatti iddoo guddaa qaba. Ilaalcha keessatti iddoo guddaa qaba. Akkuma afaan warra faranjiitiin faamilii jedhanii waamu naawuniinsaa faamilii. Asuma afaan Oromootiin iyyuu deebinee takka takka keessan bagnee faamilii jennee waamna. Faamiliin qaba jenna. Maatiin qaba isa jennuudha. Afaan warra Giriikiitiin illee Laatiiniitiin immoo faamiluu. Faamuluus jedhanii waamu. Faamuluus. Kun walumatti hidhaadha jechuudha. Egaan guddaadha jechuudha. Maatii guddaa. Maatii wajjin jiraatu. Mana tokko keessa jiraatan maatii jedhamanii waamamu. Akkasuma egaa maatii kanarraatii waa baay'een bahee maatiin waldaan kiristiyaanaa maatii irraa ijaarame. Hawaasii maatii irraa ijaarama. Biyyi maatii irraa ijaarama. Waldaan kiristiyaanaa maatii irraa ijaarama yeroo jedhamu maatiin sana keessa kan dhaqee waaqeffatu maatiidha. Kan waaqeffachiisu maatiidha. Kan hojjetaa mana Waaqayyoo keessaallee kan ta'u maatii sana keessaati jechuudha. Namuma achi keessatti bishaatee, baratee, morodamee baheetu mana Waaqayyoo keessa dhaabatee mana Waaqayyoo ijaara jechuudha. Maatii kana keessaa ba'a. Kanaaf salphaa miti jechuudha. Ijaarsa boriiti. Mana Waaqayyootiif kan ta'anidha jechuudha maatiin. Saba Waaqayyootiif kan ta'an jechuudha maatiin. Hawaasaaf kan ta'an jechuudha. Achuma keessaatii biyya bushu. Asuma keessaa baheetii kan biyyaaf ta'u, kan biyya eegu, kan biyya walitti araarsu, kan biyyaaf qoricha ta'u, kan namaaf qoricha ta'u. Asuma maatii kana keessaa ba'a. Hakiimiin as keessaa ba'a. Injiineriin as keessaa ba'a. Beekaan kana keessaa ba'a. Jaarsas keessaa ba'a. Maatiima kana keessaa ba'eetii naannoo hawaasa biyya eega jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamu. Kanaaf ijaarsi maatii jalqabaa kun ijaarsa waldaa kiristiyaanaaf, ijaarsa hawaasaaf, ijaarsa biyyaaf illee gaadha jechuudha. Asirraa akka inni ta'u beekuun barbaachisaadha. Kanaaf maatiin salphaatti ilaalamuu hin qabu. Kanaaf mootummaan amma keessa jirru kun maatii xunnuutti ilaalu. Ilaalcha maatiif godhaniif ilaalcha kan biraaf godhanillee adda adda yoo ta'uudha baate illee kan maatii gaariitti ilaalu. Biyyuma keenya keessa jiraannu keessatti illee faamilii keer jedhanii yeroo eegani natti dhaga'ama. Faamilii keer eegumsa maatiidhaaf godhamu. Sababni isaa achi keessaa kan bahutu jira. As keessaa waan ija qabutu mul'ata wanta ta'eef faamilii keer jedhanii eegu godhuuf jechuudha. Hikiminnaan kennamuuf faamiliin tokko yoo ka'ee utaalloon qabee hundumaa qaba utaalloon. Sababni isaa hafuurri isaanii mana tokko keessa waan jiraataniif haala tokko keessa waan jiraataniif irbaata tokko wajjin waan nyaataniif maaddii tokko irraa waa wajjin nyaataniif walitti darba. Kanaaf maatiin yeroo dhukkubfatu illee takka takka wal duukaa dhukkubfata jechuudha. Dhukkubi nama isa tokkotti darbuu danda'a jechuudha. Akkasumas namni tokko keessaa hidhamee hunduma isa kaantu sammuun isaa nagaa hin ta'u. Sababa maatii sanaatiif hin jeeqama. Walitti hidhaadha wanta ta'eef. Maatiin walitti hidhamee jiraata. Kan Waaqayyo walitti hidheedha jechuudha. Kan Waaqayyo jaare jechuudha. Kan Waaqayyo jaallate jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akeekaa fi karoora yeroo irraa qabaatu egaa fuula duratti saba baay'isuu, nama baay'isuu yeroo barbaadu maatii uumaa. Maatii kana keessaati bal'isaa, guddisaa, babal'isaa deema jechuudha. Akka itti biyya lafaarraa biliyoona amma kana ta'ee namni ilaalamaa dhufe jechuudha.
Har'as waldaa kiristaanaa keenya keessa bakka garaagaraa keessatti bakka jiraatanitti faamiliin tokko yeroo dhufu waldaatti amma kana dabalamee namatti tola jenna. Faamiliin wal faana dhufee ursee waaqeffata. Bakka garaagaraatti yeroo dhufan faamilii amma dabalame jenna. Faamilii amma qabama jennee ilaala. Kun ijaarsa waldaatiif illee gaariidha. Bu'aa qaba jechuudha. Hirmaannaa isaaniitiif bu'aa qaba jechuudha. Kanaaf maatiin eebba waaqayyo akka ta'e akkasin beektan kan hubachuu barbaade. Kanaaf maatiin immoo gaa'elarraa madduusaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 amma 25tti argachuu dandeessu. Kutaa kana dubbiseetaniin eegan dubbisee yeroo biraa irratti deebinee walii wajjin ilaalla. Angara fuula duraatti wanta wajjin ilaallu keessaa mata duroota godhee kan hin jiru waa'ee jireenya maatii kana ilaalchise. Jireenya maatii kiristaanaan ilaalla. Adeemsa isaanii ilaalla. Guddina isaanii ilaalla. Waliigaluu isaanii ilaalla. Deebi'ee immoo walii wajjin jiraachuu isaanii ilaalla. Egaa wajjin jiraatanii booddee kun eebba akka isaan ta'an ilaalla. Rakkoolee maatii gidduutti dhufaniif immoo rakkoo uumamuun ilaalla. Rakkoo kanaaf immoo hiikisaa maali laata? Isa jedhu wal bukkeenyee ilaalla. Fakkeenyaaf konkolaataa tokko yoo oofaa deemna ta'e konkolaataan sun yoo namni keessa jiru konkolaataan sun yoo fayyaa ta'uudhaa baate oofanii deemuun hin danda'amu. Maatiinis akkuma kana walii wajjin fuula duratti adeemaa deemu wanta ta'eef rakkoo konkolaataa sanaa yoo hiika argachuudhaa baatan konkolaataa dhiibaa deemuun hin danda'amu. Kanaaf ramadii isaa barbaaduun bayeessa jedhee yaada. Tiraabil shuutii isaa baafna jechuudha. Rakkoo maatiin sun qabu rakkoo maatii sana keessa jiru tiraabil shuutii isaa baafna. Rakkoo inni qabu baafna. Kanaaf immoo ramadii isaa keenya jechuudha. Hiika isaa keenya jechuudha. Barbaachisaa kan ta'e walii wajjiniin ka'aa deemna. Kanaaf fuula keenya dura wanta jiraatan guyyoota jiraatan keessatti waa'ee kanaa walii wajjin irraa jalaan torbeedhaa gara torbeetti fudhannee ilaalla. Ammoo yeroo nuu kamini. Kanaaf maatiin egaa akkuma sila isinitti dubbadhee gaa'elarraa akka maddee sagaleen waaqayyoo waan nu mirkaneessuuf iddoo kana eegan dubbisee booddee isa kutaasa kanaan dhaabaa isa taanutti yeroo biraa walii wajjin irratti deebinee ilaalla. Maatiin gaa'elarraa akka madde seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21-25tti yoo ilaalle waaqayyo gooftaan namichatti rafee akka of wallaaluu godhee otuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon itti guute waaqayyo gooftaan lafee cinaacha isaa isa namichaa sana keessaa fuudhe sana dubartii tolchee namichatti hin geesse. Namichis amma reefuu ta'ee isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foonni ishee foon koo keessaa jedhe. Isheen kun namatti waan argamteef nama jedhamtu waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaan dhiisaa haadha manaa isaatti maxxanaa isaan lachanuus foon tokkoon ta'u. Namichi haati manaa qullaa isaanii turanii lamaanuu isaanii garuu warri wal hin saalfatan. Waaqayyo egaa nama jalqabaa kana yeroo tolchee gochaa akkasii kan akka inni godhe argina. Tarii hiika sagalee kanaaf yeroo nu qabnu wajjiniin wal duukaa waan hin deemneefi booddeetti deebinee ilaalla. Waaqayyo maatii kanarraa akka inni jalqabni maatiidhaa kutaa kanarraa akka inni ta'e in argina. Nus immoo asirraa dhaabanneeti gara fuula duraatti maatiin maal ta'uu qabu, kanaafuu ilaalchi maatiidhaaf qabaatamu maal ta'uu qabaasa jedhu wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Gooftaa Yesuus na eebbisu. Ammaaf yeroo koorraan kan ka'eef asirraan qottan golobaa torbee isaa deebinee wal agarraa. Waaqayyo ayyaana kana keessatti na eegu. Maqaa Kiristoos Yesuus.
Duumessa deemta mul'atu faanni kee Atango cabeça Sanjera keke Somente te soke Tachira moijeta Sukubam tonjuru Sundu mamota Duumessa deemta mul'atu faanni kee Atango cabeça Sanjera keke Somente te soke Tachira moijeta Sukubam tonjuru Sundu mamota Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanaan isiniif yeroo eebbaa qabaata. Waaqa ajaa'ibsiisa si fakkaatu eenyuun baatee beekaa bishaan nama nyaatu yaadaan daahummaa kee annani beekan kee karoota tuutala morga mulfinni kee Waaqa ajaa'ibsiisa si fakkaatu eenyuun baatee beekaa bishaan nama nyaatu yaadaan daahummaa kee annani beekan kee Karota tutala morga mulfinike Yabba ango goticha kosmosise Gudise 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 Simosise 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 Gudise Tunjiratni ati kan dubbatu singute rafa wala saduwatu duhena wala male nasijela watu matub saresini gasa sakamtu itom tunjiratni ati kan dubbatu singute rafa wala saduwatu duhena wala male nasijela watu matub saresini Gasa sakamtu Yabba ango goticha kosmosise Gudise 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 Yabba ango goticha kosmosise Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaatti akka eebbifattan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenyaa rww.tebelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura.